Ashamaa harka fuune akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya. Miidiyaa keessan Finfinnee Maltii Miidiyaa irraa yeroo odeeffannoo isin biraan geenyu irratti argamna. Odeeffannoo irraa qindeessuun kan isin biraan ga'u Anaagaa Jimaati. Mataawwan oduu keenyaa irraa keessaa tibbana magaalaa Finfinneetti cileen ukkaamsuun lubbuu namoota lamaa galaafachuu, yaaddoo dhibee busaa beegiif qondaalaa mudatee jiruu fi Gindabarat keessatti haati daandii irratti daa'ima deessee suurri miidiyaa hawaasaan qoodamuu dabalatee odeeffannoo biyya alaaf keessaa of harkaa qabna. Nu caqasaa jechaa gara sanatti kallattiin walumaan dabarra. Magaalaa Finfinneetti aara cilee yookaan kasalaan lubbuun namoota lamaa darbe. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Nifaas Silkii Laaftoo aanaa 7 bakka addaa mana barumsaa Waxabajji 9 jedhamu duubatti mana jireenyaa argamu keessaa dubartoonni miseensa maatii tokko ta'anii fi umuriin isaanii waggaa 39 fi 35 ta'an aara cilee yookaan kasalaan ukkaanfamuun du'uun himame. Namoonni kunneen cileen kun osoo aara hin fixatin manatti wal galchuun balbala cufanii rafuun aarri cilee isaan ukkaamsuun lubbuun isaanii akka darbeetu himame. Odeeffannoo itti aanee qabnuun hanqina daandii Oromiyaa keessaa hammaachuun Gindabarat keessatti dubartiin Oromoo daandii irratti deessee suurri agarsiisu miidiyaaleen qoodame. Oromiyaa keessatti rakkoowwan jajjaboo jiran keessaa tokko kan ta'e hanqinni tajaajila daandii furmaata dhabuun ammallee haalli hawaasni keessa jiru yaaddessaa ta'eera. Caasaaleen mootummaa daandii miidhagsuun hafee kan ciccite sobbuuf illee ayyamamoo ta'uu dhabuun haalli naannicha keessaa akka hammaatu taasiseera. Keessattuu Wallaggaa fi Shawaa bakkeewwan hedduutti haalli kun hawaasatti danqaa guddaa uumeera. Namni dibamee mana yaalaa ga'uuf rakkachuun lubbuun darbaa jira kan jedhu odeeffannichi deessuun sababa geejjibaa miidhamaa akka jirtuuf manneen barumsaa sadarkaa cuccufamaniitti adeemuu ibsa odeeffannoon argame. Inumaa tibbana odeeffannoo arganneen ammoo deessuun cineensuun itti ka'e gara mana yaalaa adeemaa osoo jirtu karaatti da'uu suurri agarsiisu miidiyaaleen qoodamaa jira. Suura kana irraa akka mul'atutti deessuu kanaaf bishaan ashaboo laatame namaan qabamee osoo adeemu daa'ima ishee namni baatee turatee osoo adeemu argama. Konkolaataan ambulaansii cina ishee dhoqqee keessa osoo dhaabbatu mul'ata. Daandii irratti deessuu kana geejjibsiisaa osoo jiru danqamuu akka hin oolle haalli konkolaatichaa ni hubachiisa. Hawaasni furmaata akka kennan aangaa'ota gaafataa turus rakkoon daandii naannawaa Gindabaratii fi kaan ammallee fala dhabeetti fufeera. Haala kanaa keessatti hawaasni aarsaa kaffaluuf dirqamee jira. Odeessa itti aanee qabnuun yaaddoo olaanaa kan ta'e dhukkubni busaa beegiitti miidhaa guddaa hawaasa irraan ga'u kan agarsiisu suurri daa'immanii miidiyaaleen qoodamaa jira. Dhibeen busaa bara kana godinaalee Wallaggaa keessatti hammaataa jiruun hedduu miidhamaa kan jiru hawaasni Oromoo Wallaggaa lixaa beegii fi qondaalaa haala himamaa jiru ol rakkina guddaa keessummeessaa akka jiru eeru kan ijaan argan. Marsaalee miidiyaa hawaasaatiin tibbana namuu akka wal harkaa fuudhee himaa jirutti godina Wallagga lixaa aanaalee beegii fi qondaalaatti daa'imman beelaa fi weerara dhibee busaan hubaatii cimaaf saaxilamaa jiru. Suuraaleen daa'imman aanaalee kanneenitti hanqina nyaataa fi weerara dhibee busaatiin akkaan hubamanii bal'inaan marsaalee hawaasaa irratti qoqqoodamaa kan jiru wayita ta'u rakkoon naannichaa mudatee jiru hammam gadi fagoo akka ta'e kan mul'isanidha. Dhibee busaa irratti uummanni sababa rakkoo nageenyaa qotachuu fi makarachuu dadhabee kun yeroo ammaa beela harki namaa fideef saaxilamee jira. Dhibee busaa hamaa naannichatti mudatee birmannaa dhabe kanaan kumaatamni qabamanii haala yaaddessaa keessatti kan argaman wayita ta'u daa'immanii hanga lubaa waldaa amantaatti hedduun wallaansa dhabuun du'aa jiru. Waldaa warra Wangeelaa Makkaana Yesuusii beegiitti luba Immiruu Geetaanee dhibee busaa kanaan tibbana lubbuun darbuun eerameera. Namni kun hojii waldaan warra Wangeelaa Makkaana Yesuusii beegii qoricha dhibee busaa hawaasaan ga'aa jirtu namoota hojjetan keessaa tokko turan. Gabaasichi akka eeretti garuu ofii isaanii illee dhibee kanarraa hafuu dadhabuu kana hubachiise gabaasichi haalli naannichaa akkaan ulfaataa ta'uu saaxila. Aanaalee godina Wallagga lixaa biroo fi godinaalee Qellem Wallaggaa, Wallagga Ba'aa fi Buunnoo Beddelleetti dhibeen kun bifa weeraraan mudachuun to'annoon ala bahee jiraachuu wallaansa dhabuun guyyaa guyyaan lubbuun namaa gaaga'amaa jiraachuu gabaasonni maddeen garaagaraatiin ifa ta'an ni mul'isu. Rakkoon dhibee busaa kun mootummaan xiyyeeffannaa kennuu fi dhabuun haalaan akka babal'atu taasifameera jedhan. Dhiyeessii to'annaa dhukkubichaaf taasifamaa jiru xiqqaachuun lubbuun lammiilee akka malee akka darbu taasiseera.
gataa taasisuun mootummaan hawaasa Oromoo weerara dhibeef rakkoowwan garaagaraa irraa to'achuu dhabuun balaa akkaan ulfaataaf uummata saaxileeraa jedhani. Mootummaan baajata tajaajila uummataaf ramadu gara waraanaatti naannessuun ammoo inumaa rakkoolee kanneenitti akka nama abiddatti beenzila naqu taasiseera. Hawaasa Oromoo walumatti maqaa shanee jedhu moggaasuun lola banee jiru cimsee itti jiraachuun ala mootummaan rakkina uummataaf fala barbaaduuf yeroo waan argataa jiru miti. Haalli kun uummanni beelaan dhukkubaan waraanaan lafarraa akka daguugamu ta'aa jira. Hawaasni Oromoo Wallaggaa waggoota 5f guuboo ukkaamsaa jalatti miidhama hammaataaf saaxilamaa kan jiru. Uummata kana irra miidhaa geessisuu odeeffannoon isaa akka hin baaneef quunnamtii intarneetii irraa hanga bilbilaatti irraa muruun dukkana keessatti gaaga'ama yaaddessaa kanaaf saaxilamuusaa gabaasichi ibseera. Beegiin kaleessa ofirraa kaafee biyyattiif oomisha akka bunaa dhiyeessaa ture har'a waan nyaatu dhabee beela'uu qoricha busaa dhabee dhibee to'atamuu danda'uun lafarraa daguugamuun hanga mootummaan biyyattii geggeessaa jiru diina sabichaa akka ta'e saaxilaa jedhani maddeen. Rakkoo hawaasa Oromoo beekiif qondaalaa mudatee damdamachiisuuf hawaasni Oromoo deeggarsa karaa adda addaa taasisuutti fufeera. Odeeffannoo itti qabnuun biyyoonni Saharaa gadii uggura intarneetii akka meeshaa waraanaatti gargaaramuu jedhe Reporter Without Borders. Mootummoonni biyyoota gammoojjii Saharaa gadii bilisummaa pireesii daangessuun uggura intarneetii akka meeshaa waraanaatti gargaaramaa jiru jechuun Reporters Without Borders ibse. Bara 2023 jalqabarraa kaasee hanga ammaatti biyyoonni gammoojjii Saharaa gadii 6 ta'e jedhanii itti yaaduun si'a 12 intarneetii cufamuun lammiileen miliyoonaan lakkaa'aman mirga oduu fi odeeffannoo argachuu danqamaniiru jedhe gabaasichi. Akkasumas biyyoonni Afrikaa gammoojjii Saharaa gadii 6 ta'an kunniin intarneetii cufuun hojii gaazexeessummaa fi sabaa himaalee irrattis danqaa uumaniiru jechuun dhaabbileen mirga namoomaa falman gaafataniiru. Itiyoophiyaanis biyyoota intarneetii ugguruun hojii gaazexeessummaa irratti danqaa ta'an kunniin keessaa tokko taatee jirti jedha gabaasni kun. Biyyoonni Afrikaa Saharaa gadii toora kanatti ramadaman Senegaal, Mooritaaniyaa, Giinii, Gaaboon, Itiyoophiyaa fi Zimbaabuweedha. Biyyoonni kunis waggaa tokko qofa keessatti yoo xiqqaate intarneetii si'a 12 cuqqaalaniiru. Danqaan intarneetaa kunis yeroo filannoo biyyaalessaa fi yeroo jeequmsaatti kan raawwatame ture jedhame. Gochi kun ammoo hojii gaazexeessummaa fi sabaa himaalee biyyoota Afrikaa gammoojjii Saharaa gadii irratti dhiibbaa olaanaa uumeera jedhame. Sochii danqaa intarneetaa kanas dhaabbileen miti mootummaa jaarmiyaaleen mirga namoomaa Access Now fi gamtaan Keebloon jedhaman fa'aa jalqabaa waggaa kanaa irraa eegalee biyyoonni Afrikaa Saharaa gadii sochii uggura intarneetii irratti xiyyeeffatanii hojjechaa turan jechuun addeessaniiru. Biyyoonni akka Zimbaabuwee, Senegaal, Itiyoophiyaa fi Gaaboon sababa sodaa nageenyaatiif jecha uggura intarneetii akka yaada furmaataatti ilaaluun gocha ammeenyaa hojii sabaa himaalee danqan irratti bobba'anii turan jedhe. Biyyoonni akka Giinii fi Mooritaaniyaan ammoo sababa filannoof danqaa kana akka uuman gabaase. Uggurri marsariitii kun biyyoota Saharaa gadii qofa keessatti osoo hin taane waggoottan dhiyoon asitti guutuu Afrikaa keessatti dabalaa dhufeeraa jedhame. Mootummoonni Afrikaa hedduun bilisummaa pireesii fi mirga odeeffannoo argachuu lammiilee daangessuu akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamaa jiru jechuun dhaabbileen walabaa kunniin ibsaniiru. Biyyoonni kunniin gochi cunqursaa kana akka xumuraan gaafachuun kana booda mirga odeeffannoo argachuu lammiileen dammaqiinsaan irratti hojjenna jechuun gamtaan Keebitoon jedhamu kun addeesseera. Gocha ammeenyaa kun hojii opereeshinii Collateral Freedom addunyaa irratti dhiibbaa kan uumu ta'uu ibsuun gocha akkasii irraas akka of qusatan ni yaadachiifna jedhaniiru. Biyyoonni kunniin bara faranjootaa 2019tti gocha akkanaa irratti xiyyeeffachuun galii argachuuf malan keessaa sababa uggura intarneetiin doolaara Ameerikaa biliyoona 2.16 dhabanii akka turanis gabaasni kun yaadachiiseera. Ta'us garuu bara kanatti galii argachuuf malan kana hin ibsine. Odeeffannoo dhumaatiin balaa abiddaa hamaa waajjira poolisii Misir guddaa ta'etti mudate. Balaan kun gamoo waajjira poolisii biyyattii magaalaa Ismaaliyaa jirutti qabate. Balaan kun har'a ganama kan dhaqqabe yoo ta'u, suuraan miidiyaalee hawaasaa irraa mul'atu ibiddi kutaa daayirektoreetii nageenya magaalattii yeroo gubu agarsiisaa jedha. BBC'n akka gabaasetti namoonni hedduun madaa'uun isaanii gabaafamaa jira. Namoonni abidda dhaamsuuf dhaqan to'achuu dadhabuun yeroo rakkatan agarsiisa. Sa'a muraasa booda garuu TV mootummaa biyyichaa balaan kun to'atamuu gabaase.
Sababni ka'umsa balaa ibiddaa kanaa ammatti hin ibsamne. Sirni ittisa balaa ibiddaa biyyattii dadhabaa ta'uurraa kan ka'e balaan ibiddaa dhaqqabuun haaraa miti. Waggaa darbe balaan ibiddaa waldaa amantaa keessatti ka'uun namootni hedduu du'uun isaanii ni yaadatama. Ijipti keessatti yeroo balaan ibiddaa ka'e kanatti biyyattiin filannoodhaaf qophaa'aa akka jirtus gabaasichi eereera. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Kan isin waliin ture Naagaa Jimaatiif.